Way salphina Ayuu dhumi Ayuu akkas ta'e mul'ate jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ani waan jedhee isinitti himuu hin qabu jechuudha. Maaliif namni takka yoo waan gaarii namaa yaade waanuma gaarii argata yeroo ammaa kana. Yoo waan hamtuu namaa yaade hamtuma sana deebi'aaf jechuudha harka irratti. Akkuma beekamu Ayuun silaa sayidoo qaanessuuf lafa laalchisuuf yaaddee turte garuu ofuma isheetii qaana'u jirti jechuudha. Waanuma sayidoof yaadde isheef deebisuu jira jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ayuurraa maal barattu? Namoonni osoo namni gaarii isiniif yaadu hamtuu namaaf yaadan akka Ayuu kana ta'ee argama jechuudha dhumi keessanii. Waa'ee Ayuu isinitti himu kun duratti amma waa'ee sayidoorra waan dubbachuu barbaadu. Sayidoon rakkoo cimaa keessa seenee jira jechuudha. Maaliif sayidoo ati yoo maaziriin kee jiraatanii jechuudha. Yoo jiraatanii deemii du'aa goosifadhu. Ati waa'ee si qabee jiraate sirrii hin jirtu jechuudha. Maaliif mokkoramuu jirta. Baay'ee tokko haalli ati keessa jirtu kun haala sirrii miti jechuudha. Namni takka gaafa jalqaba dogoggora sanarraa yoo hin baratu ta'e ammas dogoggoruma akka sanaa keessatti deddeebi'ee kufa yoo ta'e kun rakkoo biraati malee waan itti yaadanii yookiin beekumsaan godhan takkanatti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif amma sayidoon maal jechuu jira? Jalqaba qarshii haga kana Ayuutti dhangalaasee Ayuuf zalgeessee fuudhee jira jechuudha. Amma immoo Ayuun adeemtu malee haga dubartii sadii ka durbummaa qabdu nin fuudha jechuu jira jechuudha. Miira keessa galee waan kana dhaadhachuu jira. Ayuu garaa gubuuf jecha ammallee ganaa bultiin hillikiin ijaaramtu wallahi billahi bultiin taatu jechuudha. Namni takka hillikii yoo nama jaallate namni sun na argee garaa agubatuuf jecha yoo dhatte dubartoota biroollee jireenya kee keessa galchite ittuma waan qabdu qabeenyi keellee zarafamaa jireenyi keellee badaa bultiin kee jalqaballee ni jeeqamti ni diigamti jechuudha. So kanaaf ati osoo dubartootarra ija kaa'u baatte erga Ayuun si qaanyessite erga Ayuun si gante osoo dubartootumaayyuu ofirraa dhiiste bultii kee ganamaatti deebitee jechuun baay'ee takka hawwii kodha jechuudha. Ammas inni murannoon isaa maalidha? Dubartoonni ofii na jaallatu ofii isaanii na barbaadu waan ta'eef akka Ayuun na qaanessitetti hinaafu dubartii kan biraa fuudheetiin Ayuu agarsiise namoota waan kana na gammadanillee agarsiisuu qabaa jedha. Atammallee ganaa illikii namaaf jecha rakkoo biraa keessa of galchuu jirta jechuudha. Ayuun si dhiiste deemuu isheetti nama meeqa si gammadu jira. Namni takka bultii ijaarratee galgala tokkotti gaafa dubartiin biraa deemtu salphina qaanyiidha kun. Ammas yoo dubartii biroon dhufte ati warqii itti bitte, meeshaa itti bitte, uffata itti bitte, birrii buukii keerra jiru wajjin hirmaattanii kennitee fi haadha manaa kee jettee akkamitti nama amanuu dandeessaati. Baay'ee takka naazansiisuu jirta. Sayidoon ati nagumayyuu qabda. Ofuma keeti nagaa qabda. Amma erga biyya galte Ayuu faana jaalala jalqabde. Kan Ayuu kan sayidoo maraachee lafa kaa'e ka waan fedhellee osoo sayidoon ammaachitti uumama takka ta'ellee kan itti gaafatamu Ayuudha jechuudha. Nama duraan nagahan hojiisaa hojjetatee bultiisaa oofachuu jiru nafuutu malee ofin ajjeesa muka yaaba irraan bu'a. Maal jettee mucayyoon jaalala keessa baraaf wanni isinii dhaamu takka jechuudha. Ani wallahi Ayuuf sayidoorra barnoota guddoon argadhe jechuudha. Namni takka gaafa dirqiin isinin jaalladha sineef hin du'a jedhu dirqii waa takkatti gaafa isin galchuu wanti sun dhumisa akka isin nyaatu hin shakkinaa jechuudha. Waan itti yaaddanii gootan keessi keessan isin ajajee takka hin gaabbitan illeedha jechuudha. Garuu dirqamaan bultii kanatti galchitee kaate arra sayidoo galaafatte yookiin yaada addaa keessa galchite haganni gana ammallee illikii keessa galee Ayuu agarsiisuuf hin dubartii durbummaa qabdu sadii fuudha maarreedha. Maaltu kana hunda si kaayamee ati qo'e sayidoo? Obboleessa keenya ati osoo bultii kee nagahaa sana oofatte mana gaarii ijaarrattee makiinaa gaarii bitattee ilmaan kee seeraan barsiifattee bultii kee ganamaatti gammachuun jiraachuu dandeessa jechuudha. Amma garuu ati illikii namoota kufaatii kee gammadaniif jecha ganaa dubartii sadii afuritti zalgeessitee itti fuute isaa yoo si dhiisanii deemanoo dhiisi waan kana ofirraa. Ayuun erga gizee takkasi galaafatte Ayuurraa barnoota fudhadhu bakka haadha manaa kee jalqabaa malee namni haadha manaa sii ta'uu danda'u hin jiru. Kufaatii meeqa hin kufin
waa'ee dubartii durbummaa qabdu marri achi kaa'e ayyuun durbummaa qaba itti dhuftee jechaan jirtu gaafa jalqaba ayyuun durbummaa qaba jettee jaalala dabarsite waan hunda natti himtee dhufte halkan takkatti na dhiistee deemte jechuu jirta hundi isaaniitu boruu yoo dhufan halkan takka yoo si dhiisanii deeman maal gochuu dandeessaati dubartii sadii jedhee kakachuu jira jechuudha arra takka fuutee jalgeessitee fi qarshii 300 400 baasti jechuudha beelloo tokko birrii meeqa fuudha biyya keenyatti Sadanun isaanii yoo si dhiisanii deeman ati maal gochuuf deemta dubarra maraachuuf deemta maraattee hidhamuuf deemta buleessa keenya so kan nama maraachu jaalalti yoo nama qabdee abbaan dawwaa wanti namaa ta'u namuma jaalala nama miidheessanidha ati ammallee ayyuun simiitee jirti onne keessa cabsitee jirti waan ta'eef akkuma ayyuu namoota biroo fiddee baa ofirratti goote of dararuu hin barbaadini ofirraa dhiisisin jechuun barbaada kan biraa waa'ee ayyuu irratti waan dubbachuu barbaadu ayyuun amma kaayyoon ishee inni guddaan maal ture sayidoo jin meeshaa manatti bitanii jiranii waan hunda godhanii jiranii gaafa na barbaadee dhabee maal godhaa sayidoon ba'ee yamanitti deebi'a animmootu qulfii manaa ni qabdi jechuudha isheen animmootu mana sanatti deebi'eetanii meeshaa kanas yoo fedhe keessaa gurguradhee nama onneen koo jaallattu yookiin immoo nama onneen koo jaallattu itti fidadhee qabeenya sayidoon dhiisee deeme kana itti fayyadamee jiraadhaadha kaayyoon ishee garuu sayidoon immoo maal gochuu jira haga ayyuun ijaan argitutti gara dubartii sadii fuudha maal rakkoo nama kana ga'u maaliif illiki haga kana keessa of gashitanii of cinqitume dubbini jaalalti hillikiin bareeddu namni hillikiin deemu of miidha walee uummata akka waan bu'aa buufatu hin jiru jechuudha kaayyoon ayyuu inni guddaan sayidoon na barbaade gaafa dhabe qaana'ee halkan takkatti dhiistee deemte jedhee gaafa namoonni waa'ee isaa haasa'u baay'isuu inni sammuun sanii jeeqama Sumayyaa araarfatee biratti deebi'a ani immoo sana booddee mana inni keessaa deeme kana keessa meeshaan gurguradhaadha kaayyoon ishee jechuudha gurgurachuullee baatu nama onneen ishee jaallatu nama biroo tokko fiddee bakka sayidoon deeme sana buuste wajjin jiraachuu ture kaayyoon ishee garuu sayidoon immoo deemaa jiru kanaaf karoorri ayyuu irkatti fashalaa'ee jira jechuudha so ayyuullee waan akka gochuu jira waan akka godhaaruu jira malee mucayyoon jalqaba nama nagaa turte nama bultii isheetti gammachuu qabdu turte akkuma viidiyoo kana irratti argitan yeroo jalqaba inni zalgiinsii godha jedhu hedduu tokko gammadaa turte jechuudha ayyuun garuu waan isaanii dhufe rabbi tokkicha beeka namoonni si'achi ganaa bultii dhaabbatan wallahi du'aa kadhadha yaa rabbi bultii keenya bultii nagaa bultii keeriyaa rabbi nu taasisi bultii keenya keessa nama galchine ji'aati du'aa kadhadha cal'istaniituma namatti gadi babaatanii bultii jaarrachuuf jennaa zalgeeffatuuf jennaa maallaqa manaa baasnee akkanatti wal argine wal fuunu malee jiraannu qoricha dhunna maarre gaafa isin jettan iji namaa isin seenaa deema bultiin keessan fashalaa deemti namoonni isin gammadaa deemu jechuudha baay'ee tokkoon gaddaa sayidoo ati maatii kee bira deemiti du'aa goosifadhu yookiin sumayyaa bira kottu yoo maazariin kee jiran ta'e sumayyaa bira kottu jechuudha haadhi mana jalqabaayyuu bakka haadha namaa buuti yoo haadhin jirtu waan ta'eef akkasittiin kottu du'aa ofirraa goosifadhu sammuu kee tasgabbeessi bultii kee jalqabaa sana nagahaan jiraadhu atof dhukkubsuuf deemta of maraachuuf deemta haala kanaan dhuguma wallaahi waan natti mul'atu jiru ani ko saayikoloojikaalii waa xiinxaluun hin beeka jechuudha Ogguun Taayiwaan kana ilaalu wanti kun miidhama gurguddoo fida jechuudha dhumisa. So ayyuuf illee hin milkaa'u. Sayidoon itti heerumtee osoo bultii torba yoo wajjin jiraatin abbaa manaa kootittee meeshaarraa guurrachuus hin dandeessu hirmaachuus hin dandeessu karoorri kennii fashalaa'ee ayyuu atis yoo sayidoo dhiifama gaafattee wajjin jiraattee jiraadhu ta'uu baannaan ofumaa of rakkiftee laayikii godha. Viidiyoo kana laayikii godhaa isiniin jira hordoftoota kiyyaa maaloo hiriyoonni sayidoo gorsaa jireenya isaa jalqabaatti deebi'aa jiraatu dubartii kamiinuu jireenya isaa keessaa baasu booddee ofumaa jireenya isaa jeeqe sammuu isaallee of dhiphisuuf deema kana caalaa jechuun barbaada ayyuun illee baay'ee dogoggortee jirti sababa sayidootti baddee ofuma isheetu miidiyaa irraa dhabamte mucayyoon nama miidiyaa jaallatudha waan ta'eef haga kana sababa sayidootti illee miidiyaa irraa hin badinii koottu si jaallannaa ayyuu deebi'ii sayidoollee dhiistu jaallattullee nuu koottu jaansii arguu barbaannaa siin jenna dhaamsi kiyya kanuma ani misoon keessan hedduu waa xiinxala waan ta'eef sayidoof illee yaada kana qabadhee dhufe jechuudha galatoomaa please viidiyoo kana laayikii godhaa isiniin jechuu barbaada bye bye. So jaalalti illikiin ijaaramtu bultiin illikii nama abaluu na dhiisee deeme sana garaa gubuuf jechan akkana godhee agarsiisa wanti jedhamu kun wanta faayidaa hin qabu dhiibbaa guddoo malee isiniin jechuu barbaada illikiin bultiittiin seenina haga bultii ganama wanti sii ga'u hin jiru sayidoo keenya ofirraa dhiisisiin jechuudha.